Sagantaa ashaaraa magariisaa mata duree dhaabuun bayyanachuu jedhuun akka biyyaatti gaggeeffamaa oole irratti lammiileen biyyattii hundi fuula ifaan hirmaachaa oolaniiru. Magaalaa Finfinneettis ganamarraa eegalee kutaaleen hawaasaa garaagaraa hirmaannaa taasisaniiru. Sagantaan ashaaraa magariisaa uwwisa magariisummaa magaalaa Finfinnee dabaleeraa kan jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Finfinnee obbo Mogas Baalchaa sagantichi hojii gamtaan jijjiiramuu fi badhaadhuu danda'uu agarsiisudha jedhan. የሀገራዊ እቅዱ ኢትዮጵያን አረንጓዴ ማድረግ የኢትዮጵያን አረንጓዴ አሻራ የማሳደግ karoora biyyaalessaa Itoophiyaa magariisa taasisuu sagantaa ashaaraa magariisaa guddisuu akka biyyaatti hojjetamaa jiru magaalaan Finfinnees magariisa uwwisuun magaalaa hawwattuu jiraattotaaf mijattuu taasisuuf karoora qabameen hojjechaa jirra. Kanaaf jijjiiramaan dura yoo ilaalle uwwisni magariisummaa magaalaa Finfinnee dhibbeentaa 3 gadi ture amma gara dhibbeentaa 22tti guddateera. Kun jijjiirama hojiilee waggaa guutuun hojjetamaniin dhufeedha. Gara istaandaardii idil-addunyaa tti dhufuufis hojjechaa jirra. Jiraattotnis tolaan bahanii humna isaaniin hirmaataniiru. Hojii gamtaan jijjiiramuu dandeenya, badhaadhuu dandeenya, dandamachuu dandeenya jedhu argisiiseedha. Biqiltuu dhaabanii deemuu qofa osoo hin taane galma qabameef hanga ga'utti hunduu abbummaan kunuunsuu fi hordofuu akka qabus obbo Mogas Baalchaa hubachiisaniiru. በጣም ብዙ ነገሮች ቀይሯል። የዚህ አረንጓዴ አሻራ ልማት ስራ ብዙ ነገሮችን በሰው አኗኗር በሰው አዋዋል ውስጥ hojiin ashaaraa magariisaa kun haala jireenya namootaa akkasumas oolmaa namootaa keessatti waan hedduu jijjiireera. Hawaasnis bal'inaan bahee kutaalee magaalattii garaagaraa keessatti hirmaateera. Garuu biqilaan dhaabbate kun faayidaaf akka oolu kunuunsuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Galmi inni guddaan biqilaan dhaabbate kun gaaddisa ta'ee akkasumas nyaataaf kan oolanis bu'aa yeroo buusan ilaaluudha. Galma kanaan ga'uuf immoo hawaasni abbummaan akka qabatu hojiin taasisuu ni hojjetama. Laggeen kana dura ijaaf hawwatoo hin turre sagantaa kanaan misoomanii qulqulluu ta'uu kan himan immoo kantiibaa itti aanaa fi hoogganaa biiroo misooma indaastirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaa yoo ta'an har'a garuu laggeen qulqulluu ta'uu bira darbanii kuduraaf muduraan nyaataaf ta'an irratti misoomaa jiru jedhan. እኛም የተገኘንበት ይሄ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ግንፍሌ አካባቢ ነው። nuti kan argamne kutaa magaalaa Qiirqoos aanaa 8 naannawa laga Ginfilleetti biqiltuu dhaabnee jirra. Laga kana misoomsuun bishaan qulqulluun akka dhangala'u taasifameera. Kana dura waqtii kanatti bishaan biyyee haree deemuu fi bishaan qulqullina hin qabne ilaalaa turre. Amma garuu biqiloota biyyee qabatanii hafan dhaabneerra. Laga Ginfillee, laga Qabbannaa akkasumas laggeen biroos misoomsaa waan jirruuf kuduraalee fi muduraalee nyaataaf ta'an dhaabuu fi gosa biqiloota laggeeniif ta'an dhaabneerra. Hirmaannaan lammiileen taasisaa oolan bu'aa ashaaraa magariisaa hagam akka hubatan kan agarsiisudha kan jedhan obbo Jaanxiraar qophiin dursaa sagantichaaf taasifames kan dinqisiifatamu ta'uu dubbataniiru. በእውነት ለመናገር የህዝቡ ንቅናቄ በጣም ያምራል ከጠበቅነው በላይ dhugaa dubbachuuf hirmaannaan lammiilee baay'ee bareeda ture kan eegame olidha. Lakkoofsi namoota hirmaatanii fi lakkoofsi biqiloota dhiyeessinee waliin madaalle hirmaannaan namootaa guddaadha. Kana jechuun hawaasni faayidaa ashaaraa magariisaa hagam akka hubate kan agarsiisudha. Hooggantoonni hojii kana qindeessuun kutaan magaalaas qophii dursaa taasisee ni dinqisiifanna.